Bagagesani, 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 bagagesani. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu kan bara 2016 sababeeffachuudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aaf adda ta'een kabajamu sababeeffachuudhaan Prime Media fi Dream Journalism Center and Media wal ta'uudhaan siniif qopheessedha. Qophii kana hanga xumuraatti qopheessuun kan sin faana turu Ansifan Kabbadee, Waayilankoo, Saaraa Zawudee fi Sanyii Cannaqaa akkasumas ogeessota kaameraa fi teeknikaa waliin ta'uudhaan jabaa isin jechuuf qophii hunda xumurree dhufnee jira. Eeyyanigaa bagatti singee jechaa daawwattoota keenya qophiin kun qophii barattootaati. Qophiiwwan hedduu of keessatti qabatee simbiraan ga'uuf jedhudha jechuudha. Egaa hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa keenyadha. Ayyaanni kun ayyaana Faasikaas jedhama. Ayyaana Faasikaa kan inni jedhamuufi sabni Gibsi bittaa warra Gibsi jala sabni Israa'el turanii achi jalaati Waaqayyoo karaa raajaa Musee geggeessuudhaan biyya sanaa isaan baasee biyya kanaan biyya aannaniif dammaatti waan isaan galcheefi saboonni Israa'el aadaa isaanii keessatti ayyaana Faasikaadha. Waggaa waggaatti guyyaa itti gabrummaa hacuuccaa warra Misraa jalaa ba'anii waan kabajataniifiti. Ayyaanni kun immoo dhaqee guyyaa ayyaana baay'inaan barmaatilee hawaasa irratti miidhaa geessisanii wantoonni akka annaa jiru wantoonni akka meeshaan nama jalaa badullee baay'inaan hin baay'atu kan irratti sanyii yaada akkamii. Eeyyanigaa akkuma tiyyuu baay'ee isaa akka kaastee jirta keessattuu gaa yeroo ayyaana waggaa kana wajjin wal qabate qaala'insi jireenyaa akkuma isinuu kaaftanii hawaasa keenya irratti ni mul'ata. Egaa hawaasni kan harka qalleeyyii jira kan akkasuma immoo of danda'ee irraa afeetiin ayyaana kana maatii isaa waliin kabajatu jira. Garuu as keessatti aadaa baratamaa hawaasni keenya ittiin jiraatu kan baay'ee jaallatamaa fi namatti tolu ni jira. Egaa inni qabu isaan qabne ollaa isaa fira isaa waamee ayyaana kana qalee nyaachisee hoolaa sana qaluu isaanii duwwaa utuu hin taane dhiiga balbala mana isaaniitti buusan. Dhiiga balbala bitaa mirgaa irratti gararraa isaa irratti yeroo buusanii ergamaan badiisaa yeroo dhufu balbala dhiigirra jiru sana ittiin buune. Kanaaf bira darbuu jedhame jechuudha Faasikaan isa kana dhala. Bira darbuu jechuun maal jechuudha? Dha'ichatu bira darbee, balaatu bira darbee, rakkina mana nama kan biraatti uumamutu bira darbee kana gochuu isaatiin warra Misriin hangafoota rukute jala. Ayyaana fooniitu hin ta'in ayyaana hafuuraati. Torbeewwan tsoomii 8 keessatti maqaa mataa isaanii danda'een qabaatu. Yeroo baay'ee macaafa qulqulluu irraa kan dhaga'amu sanbatni akka kabajamuu qabuttidha. Torbee tsooma hiikaa yeroo xumuraatti immoo sanbanni diigamte jedhamtee waamamtu tokko jirti. Mee kun maal jechuudha? Maaliif diigamte sanbanni sun? Bagageessanii hundi keessanii bagageessanii marti keessanii ayyaana waggaa bara haarawaa bagageessanii ayyaana waggaa bara haarawaa bagageessanii mootiin ayyaana masqalli gahee lammiin wal argee birraan barihee achi kajeeltoonni walitti dhufani tokko qurcooftuudha tokko furrooftuudha amma qurcooftu furrooftu walitti dhufaniitu inni furraan suni furrii kee baafattennaan itoo nyaata nyaannuu jedheera nyaanni dhufes itoo namoonni fageenya irratti argamtanii maatii keessan argachuu dadhabdan immoo isin ittiin dhaga'amini hiriyoota keessan waliin akkasumas immoo qophii manatti gootaniin gammadaa buhaaraa akkasumas Prime Mediaadhaan immoo saganticha kanaan itti gammadaa dabarsaan affeerraa keenyaadha jechuudha. Sagantaan keenyas akkuma itti fufetti jira. Ammayyuu turtiin keessan waliin haa ta'u. Gooftaan Yesuus du'a moo'ee kabajaan mirgaa tolba'ee wanjoo garbummaa barbadeessee mo'icha ijoollee isaaf labsee Gooftaan Yesuus du'a moo'ee kabajaan mirgaa tolba'ee wanjoo garbummaa barbadeessee mo'icha ijoollee isaaf labsee.
Kanaafi du'aa ka'uun naaf qe'ee kootti maatii koo keessatti abbaa koo akayyuu koo irraa ka'e akayyuu koo kan waldaa eega galee ittaanii abbaa kooti ittaanii immoo ana akka jechuun immoo warqaa fufuunitu hin ta'ini wantiin akkuma abbichaati. Kanaaf anaaf hiika haaraadha. Du'aa ka'uun maachuudha nan ka'e wajjin hin ka'e. Ani du'aa ka'uu keessaa qoodan qabachuudha. Afaan koo kuni uumamaanii haadha koo abbaa koo irraa fudhee